Shamarra kafuun jirra jirtu bakka jirtanitti nageenya waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Akkam bultaan akkam turtanii warroonni biyya keessa jirtanis biyya alaa jirtanis jechuudha. Egaa guyyaa har'aa wantootuma mana keessatti yookiin ofii keenya oomishuu dandeenyu irratti hundaa'ee qorsii ajaa'ibaa hojjedha jechuudha. Waanuma ofii keenya mana keessatti argamu hojjetamuu danda'u jechuudha. Akkuma argaa jirtan inni kun asitti kuni buuphaadha. Inni kun immoo dinnicha jechuudha. Inni kun immoo daakuudha jechuudha. Feestaalii keessa waan ta'eef daakuudha. Kun immoo mafaqfaqaa jedhama jechuudha. Duraan sibiilaan jira amma gara pilaastikiitti jijjiiramee jira jechuudha. Garuu hin hojjeta akka intini isaanillee kan zaaguu miti. Gatiin isaatillee salphaadha jechuudha. Kan shiboo akkuma hojjetu san kan pilaastikiitillee hin hojjeta jechuudha. Sirrumatti hin zaaguu waan jedhu wantoota ittiin faqaffaqaman irratti hojjechuu danda'a jechuudha. Egaa wantoota sadeen kana fayyadamee boodas wantoonni itti dabalamanii jiranii jechuudha. Walumaan kan arginu ta'a qorsii ajaa'ibaa hojjedha jechuudha. Yeroo baay'ee baratamaan Itoophiyaa keessatti biyya keessatti namoonni baay'een kan fayyadamnu qorsii anumarraan iyyuu ka'ee biddeena bakka wanti baratamaa walii galatti kan akka marqaa caccabsaa yoo ta'een alatti wantoota akkanaa kana irratti hin fayyadamnu baratamaas miti jechuudha. Garuu immoo yeroo hunda biddeena fayyadamuu qofa osoo hin taane marqaa caccabsaa waan akkasii qofa fayyadamuu osoo hin taane wantoota akkanaatillee fayyadamuu ni danda'ama. Buuphaa namni lukkuu manaa dhabee hin jiru. Dinnichas immoo namni kan dhaabudha. Bichaa wanti alarraa dhufee nama wacii nama baasisiisu hin jiru jechuudha. Garuu kanuma fayyadamanii ciree garaagaraa hojjechuu ni danda'ama jechuudha. Kanaan immoo maalaan akka hojjechuu hedu kan isinitti argisiisu ta'a. Hanga dhumaa turtiin keessan na waliin haa ta'u. Dinnicha bifa kanaaf faqaffaqeera. Amma gara hojii itti aanutti itti deemna jechuudha. Yoo daqaaqidhaan faqaffaqne daqaaqidhaanis faqaffaqamuun hin danda'ama garuu akka fedha abbaatitti jechuudha. Kana fakkaata. Amma gara hojii itti aanutti itti deemna. Erga faqaffaqee xumuree booda shunkurtii diimaa fi adii itti godhee jira. Itti godhuus dhiisuus mirga abbaati. Jechuudha buuphaatti godhee jira. Inni itti aanu kan isinitti argisiise keessaa daakuudha. Amma daakuu keenya itti goonaa jechuudha. Qaaraanis itti godhamuu ni danda'ama. Akka mirga abbaatii jechuudha. Abbaan waan barbaadeen godhachuu danda'a. Garuu wantoonni ani fayyadame hanga ammaatitti shunkurtii adii, dinnichaa fi buuphaa daakuu itti godheetii jira. Akka hanga gahutti maxxanamee kan itti godhamudha jechuudha. Buuphaan bakka biraatti rukutamee sitti galuu ni danda'ama. As keessatti seeraan rukutame garuu homaa hin ta'u. Akka filannoo abbaati jechuudha. Asirratti maxxanshaa qopheeffadhee jira. Zayitii itti naqee bifa kanaanii jechuudha. Inni kun zayitiidha. Kana fakkaata. Yoona immoo kan itti walitti deemnu ta'a. Sadarkaa kanarra gaheetii jira amma. Kanatti jechuudha. Wantoota itti goggodhamuu qabu itti goggodhee jira. Kana fakkaata. Asirratti bishaan hin fayyadamne yaada laafee malee jechuudha. Buuphaadha. Zayitiidha, shunkurtii adii, shunkurtii diimaadha. Qaaraa yoo ijoolleen jiraachuu baatanii nama qaaraa barbaadu yoo jiraate itti godhamuus dhabuu danda'a. Itti godhuus ni danda'ama. Akka mirga abbaatii jechuudha. Garuu kun qaaraa hin qabu. Nama qaaraan barbaannetu jira waan ta'eef jechuudha. Garuu yoo qaaraan itti godhame immoo baay'ee shaggaadha.
erga maxabashaana oo booda yaa ofii kiyyaawwan waraabuuf xiqqoonatti hin tolle akkanatti waliin ga'uudha jechuudha maxabashaarratti. Ofii kiyyaawwan waraabuuf baay'ee natti tolaan jiru. Akkanatti hanga daarii butuun ni danda'ama. Duratti waan natti hin toleenii fi waan ofii kiyyaa waraabeef jechuudha. Qadaaddanna bifa kana itti galabatee jira. Magaala duumsaa baay'ee bareeda. Gara tokkoon hin bilchaanne ganaadha jechuudha. Jalaan maaltu dafa jettan zayitii waan qabuufi kana fakkaata. Gara tokkoon galabadha. Gara tokkoon kana fakkaata. Garanaanis akkana jira jechuudha. Yoo qaajjedhe irra baasne kana fakkaata. Kana duumnis fuuldurris shittaan isaa baay'ee das nama jedha fooliin isaa jechuudha. Kanatti fayyadamuun ni danda'ama qursii ganama ganama. Hanga viidiyoo birootti walitti deebinutti turtii gaarii isiniif haa ta'u. Warroota biyya ormaa jirtanis biyya keessan galuudhaa hawwitanis Waaqayyoon nagaan biyya keessaniin isin haa gahu. Waaqayyoon nagaan isin haa galchu. Waan fedhes ta'u kan biyya ofii gahu hin jiru jechuudha. Biyya sanitti in hojjannaa ganzaban arganna. Garuu naxaannatiin hangas mara hin jiru. Ta'eeyyuu mootu yaa nama jiraatama jechuudha. Warroon hawwii gara biyyaa qabdan biyya galuuf jettan nagaan kottaa nagaan galaa. Barri nuufuma abbanamaa jira osoo namni hin banini. Biyya ofii keessatti qilleessa gahaayyuu fudhachuun das nama jedha.